Studio kiyya yookaan keekee. Kesan warri kesan Hirikiyas Rabbiin guddaan inuma beeka warri kan kee hiyyummaa koof ana keekan si gurguruu fedhan abboon bargamatti murteetiyyaa kanaaf na mararti erga deemuuf murtee nagayatti namuma naan jedhii bilbiliiti bilbilli koo duwwaa sagal dhumtii 12 Anko bafus, gigesan ke, kuma lama. Bilbilli ko, tuwa sagal, nanti kuna lama. Anko bafus, gigesan ke, Ya baridu ililiti ya. Asirabi julma kiyan yadakan ke baharabiya ya baridu ililitiya natini ya burtutiya Asirabi julma kiyan yadakan ke baharabiya Maf marate jadi Adunya wal falla Rabbi maftasise Dem sadiyate mo Malif nanasise Yabaridu ililitiya Natini ya burtutiya Asirabi julma kiyan Yadakan ke baharabiya
namni si ilaalle hundi anaaf tilaata humna maaliin morkadhaare ani yeessa diinaraattuu nafa keessan warri keessan hiree kiyyaas rabbiin guddaan inuma beeka warri kan kee hiyyummaa koof ana keekan si gurguruu fedhan abboon bargamatti murtotiyyaa kanaaf nama rarti erga deemuuf murtee nagayatti namuma naan jedhii bilbiliiti irra taa'uuf nafseetiyyaa irra kaa'uuf baatee kalleetiyyaa nangatini na birmadhu maaloo burtutiyyaa.